ይኑር ብዬ እንደምንድነው ምኖረው የጤናው ጣዕም ተብዬ የእኔስ የኔ እንዴት ነው የኔ ገቢ የኔ ደሞዝ ለመኖርስ ይበቃል ወይ የኔ ደሞዝ የኔ ዱቲ ለዘይትስ ይበቃል ወይ ሳይበላስ ይሰራል ወይ kun miidiyaa Angaatuuti akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo odeeffannoowwan gaggabaaboo yeroo kanaaf qabanne isiniif dhiyeessuuf qophoofnee jirra hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Ogeeyyiin fayyaa kutaalee Oromiyaa hedduu dabalatee naannolee biyyattii hedduutti hiriira nagaa bahuun gaaffii mirgaa gaafachuu irratti argamu. Waldaan Hakimoota Itoophiyaas ibsa baasuun gaaffichaaf beekamtii kennuun mootummaan deebii qajeelaa kennuu akka qabu gaafateera. Ogeeyyiin miidiyaa hedduunis yaada isaanii qooduu irratti argamu. Namoonni siyaasa xiinxalanis hooggantoonni Oromoo bebbeekamoonis dhimma kanaaf sagalee ta'uu irratti argamu. Qaamoleen mootummaa ammoo wayita gaaficha gara sochii siyaasatti hiikuuf ta'an mul'achaa jira. Bakkoota hedduuttis ogeeyyii hidhuun mul'ateera. Ogeeyyiin hidhamanii hiikamanis jiru. Ragaan bahees jira. Isas isin biraan geenya. Dhimmichi xiyyeeffannoo miidiyaalee addunyaa fi dhaabbilee mirga hojjetaa hedduus harkisaa jiraachuun barameetiin jira. Odeeffannoowwan kana babal'isnee kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenya. Duutti miidiyaa keenya share, like, subscribe gochuun waliin dhaabbadhaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Ogeeyyonni fayyaa Itoophiyaa mootummaan guyyaa 7 keessatti gaaffii isaanii yoo hin deebisin hojii akka dhaaban beeksisanii jiru. Hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa biyyattii danuu keessatti kibxata kaleessaa caamsaa 6 bara 2025 ogeessonni fayyaa dhaadannoowwan garaagaraa qabachuun mootummaan guyyaa 7 keessatti gaaffii isaanii akka deebisuu gaafataniiru. Mootummaan kaleessarraa jalqabee guyyoota 7 keessatti gaaffii dhimma jireenya ogeessota fayyaatiin walqabatan irratti ogeessonni fayyaa gaafatan yoo hin deebifne guutuu dhaabbilee fayyaa Itoophiyaa keessatti lagannaa hojii kan taasisan ta'uu ibsanii jiru. Ogeessonni fayyaa akeekkachiisa mootummaaf kennan kanaan dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisaa jiru. Dhaadannoowwan isaan dhageessisan keessaa nu gaheera guyyoota 7tu hafe kan baranneef garbummaaf miti. Ijoollummaa keenya wareegama itti kaffalleef jecha aarsaa kamuu ni kaffalla. Lubbuun keenya gatii qaba. Gammachuun hojii kiraa manaa nuuf hin kaffalu. Ogeeyyii fayyaaf wabii fayyaatu malaaf kanneen jedhan dhagahamaniiru. Ogeessonni fayyaa duula mootummaa akeekkachiisuu kanarratti hirmaatan keessaa ogeessota fayyaa hospitaala Phaawulos, hospitaala Aggaarroo, hospitaala Yuunivarsiitii Hawaasaa, hospitaala Mojoo, naannoo Sidaamaa, Shawaa Lixaa, hospitaala Jalduu, Baale hospitaala Gooroo, hospitaala Dillaa, Boorana hospitaala Meeggaa, Arsii Lixaa aanaa Kokkosaa, buufata fayyaa Bokoree, hospitaala naannolee Tigraay, Amaaraa akkasumas naannolee Kibbaa fi kanneen biroo hedduu keessatti akeekkachiisa kana irratti hirmaatanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa kana dura lubbuu nama biraa baraaraa turre amma yeroon kan lubbuu keenya baraarudha mata duree jedhuun duula adeemsisaa turan. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii jireenya ogeeyyii fayyaa fooyyessuuf fudhachuu qaba jechuun gaafatu. Mindaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa argatan akka addunyaattis ta'ee biyyoota ollaa baay'ee waliin wal bira qabamee yommuu ilaalamu gadi aanadha. Mindaan gadi aanan kun ammoo qaala'insa jireenyaa biyyattii waliin jireenya isaanii jireenya hiyyummaa fi gadadoo taasisee jira. Gaaffiin ogeeyyii fayyaa miidiyaalee hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'e kun gaaffii yeroo dheeraa yoo ta'u jireenyi qaala'uu hordofee duulli isaa miidiyaa hawaasaa irratti jalqabame. Gaaffileen ogeessota fayyaa kun waajjira ministeera muummee mana maree bakka bu'oota uummataa ministeera fayyaa fi koomishinii siivil sarviisiif dhiyaatu kana durayyuu ibsamee ture. Gaaffileen yeroo san dhiyaatanis gaaffii mindaa mana jireenyaa kaffaltii saaxilamummaa fi kanneen biroo of keessatti kan qabate ta'us mootummaa biraa garuu deebiin hin argamne. Haala waqtaawaa ogeeyyiin fayyaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiran hordofuun waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Waldichi ibsa guyyaa har'aa baase kanaan gaaffiin ogeeyyii fayyaa kaasaa jiran sirrii waan ta'eef mootummaan hatattamaan deebii itti kennuu qaba jedheera. Waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa kana duras gaaffilee ogeeyyii fayyaa kaasaa turaniif qondaaltota olaanoo mootummaa fi mana hojii mootummaa dhimmichi ilaallatuuf dhiyeechaa turuu yaadachiiseera. Haa ta'u malee gaaffilee ogeeyyiin fayyaa kaasaa turaniif mootummaan deebii sirrii fi barbaachisaa ta'e yeroo gaafatametti deebisuu dhabuu isaatiin ogeeyyiin fayyaa yeroo ammaa kanatti gaaffilee mirgaa isaanii gaafachuu irratti argamu jedheera. Waldichi gaaffilee ogeeyyii fayyaa kaasaa jiran kan deeggaruu fi beekamtiis kan kennu ta'uu eeruudhaan garuu immoo uummata isaanii akka hin miinetti ta'uu akka qabu amantaasaa ibsateera.
mootummaan gaafilee ogeeyyii fayyaa kaasan kana maal dhibdeedhaan laaluu irra miidhaan gama kanaan dhufu uummata irra osoo hin gahin dura gadi ba'ee gaafilee ka'aa jiran kanneeniif bakkaa fi deebii sirrii ta'e akka kennu waldichi jabeechee gaafateera. Gaafilee ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa kaasaa jiran kana hordofuudhaan ogeeyyii fayyaa mataa isaanii dabalatee qaamoleen adda addaa duula miidiyaa kanarratti gaggeeffamaa jirutti makamuun sagalee guddaa kaasaa jiran. Kana keessaa ogeessi fayyaa tokko akkana jechuun yaada isaa fuula miidiyaa irratti qoodeera. Mootummaan ogeessa fayyaa yoo tuffatee jalaa callise kan tuffatame ogeessa osoo hin taane hawaasa inni tajaajilu santuu tuffatame. Mootummaan hawaasa isaa tuffatu kamuu dhumti isaa badiidha. Rakkooleen hedduun yoo wal faana tarree galanii dhufan prioritizationii wanta jedhamutu jira. Osoo jennu mootummaan kun prioritizationii ni beekaa akka ani hubadhutti wanti mootummaan kun yaadaa jiru tokkoffaa torbuma takkayyiti. 2 sodaa kootifuu hojii hin dhaabdu. 3 yoo didde dirqamaan hojjechiisa. 4 hidhee jara sodaachisa jedhee yaaduu danda'a ta'a. Dubbiin garuu sadarkaa kana bira dabartee jirti. Biiroolee biraa osoo ta'e tiim liidarii isaaniitiin gabaasa qofa nuuf ergi nama hojii dide jedhanii sodaachisuus ni danda'u mala. Garuu kan ogeessa fayyaa kanaan adda. Hojii sammuuti waan ta'eef dirqamsiisuun hin danda'amu. Itti yaaddeeti, itti cinqamteeti kan nama yaaltu. Yoo wanti rakkisuus jiraate konsaltii gooteeti kan dhukkubsataan yaalamu. Kana bira darbeeyyuu affordability isaas yeroo laalamutu jira. Kanaafuu walumaa galatti nuti kan jiraannee as geenye raamata rabbiitiin malee mindaa mootummaatiin miti. Kan keenyaa baay'ee nuuf hin rakkatinaa. Hawaasa dirree qullaa irratti hafuuf deemu kana ilaalaa furmaata yeroon barbaaddu kaayaa. Fuula miidiyaa kanarratti waa'ee fayyaa kennuudhaan kan beekamu Dr. Caalaa Didhaa ammoo gama isaatiin akkana jedhe. Ani kutaa yaala dhibee cimaa ICU keessan hojjedha. Dhukkubsattoonni baay'een maashiniirra jiru. Kun ammoo faazoo bireesarirra sa'aatii tokkoof ogeessi fayyaa biraa osoo deeme carraan hundi isaanii yeroo gabaabaa keessatti du'uu baay'ee guddaadha. Egaa ogeessi fayyaa gaafii keenya nuuf deebisaa yookiin wanta dhufuuf deemuuf nuti ittiin gaafatamnu jechaa jiru. Lakkii erga rakkoon uumamee booda olii gadi fiiguun gaarii mitii jedha Dr. Caalaan. Gaafiin hakimoota keenyaa kan keenyas kan jedhe ammoo qondaala mootummaa duraanii obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyeen badhaadhina dhugaa yookiin virtual prosperity dura ogeeyyii fayyaa jireenya fooyya'aa akka qabanitti ilaalamaa turan jedha. Ofii isaa qofa osoo hin taane firoota isaas ni fayyada. Barattoonni hedduun doktora ta'uu fawwu. Har'a garuu doktorri fayyaa waggaa 19 baratee galii kiraa manaa fi nyaata kaffaluufillee ga'u hin argatu. Mul'achuun isaas gadi fageenya rakkoo kanaa ragaa ba'a. Ogeeyyiin hedduun gidiraa kana jalaa miliquuf kan godaanan yoo ta'u, gariin ammoo karaa irratti balaan akka isaan mudate ni beekama. Kanneen hafan ammoo lubbuun jiraachuun waan itti ulfaateef mirga isaanii ol kaasuuf dirqaman. Kun ammoo lubbuun jiraachuu malee dhimma siyaasaa akka hin taane hubatamuu qabaa jedha qondaalli ministeer deetaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa. Obbo Taayyeen itti dabaluun akkana jedhu. Dhugaadha, gidiraan hakimootaa kun warra kasaaraa mootummaa fi biyyaan badhaadhaniif qoosaa fi tapha fakkaata. Isaaniif qorannoon qufaa yookiin utaalloon Dubaayitti wallaansi isaa immoo Baankok keessatti hojjetamuu danda'a. Miidhaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa warreen xiyyaara badhaadhinaatiin ala jiran uummata dhukkuba koleeraatiin jaarraa 21ffaa keessa dhumaa jiran qofa ilaallata. Kanaaf uummanni gaafii doktorootaa deebisuuf tumsa ofii isaatiif ta'uu qaba. Haqni meeshaa waan hin taaneef gaafiin ogeeyyii fayyaa keenyaa gaafii hunda keenyaa ta'uu qabaa jedhan obbo Taayyeen. Namni biraa ammoo nama siyaasaa obbo Jawaar Mahaammadi. Obbo Jawaar akkana jedhan. Ogeessota fayyaa qofa osoo hin taane hojjettoonni ogummaa biroos kaffaltii fi baasiin jireenyaa akka hin ginne himachaa jirtan. Kana taanaan isinis akka hakimootaa kanatti wal ijaaraa qabsoo isaanitti dabalama. Nuti sagaleen keessan sirritti akka dhaga'amu ni goona. Tooftaa qabsoo irrattis gorsa barbaachisaa isiniif laachuuf qophiidha. Maali doktoroota qofaa hojjetaan biiroo hojjetu mucaa isaa barsiifachuu hin dandeenye kiraa manaa kaffaluu dadhabee hojii dhiisee bosonaa fi biyya Arabaatti baqataa jira. Hojjetaan hafes diddaa doktorootatti dabalamuuf qophiirra jira. Durriyyee fi wayyaalan biyya kanaaf silaa hin malle waan mootummaa kana faarsuuf qofa ji'atti qarshii 200,000 hanga miliyoona 1 kaffalaniif maqaa raayyaa miidiyaatii fi tikaa jechuun kan hanga PhD baratee silaa biyya kanaaf bu'aa qabu bu'aa buusuu danda'u har'a qarshii Itoophiyaa 7,000 qofa kaffaluuf jedha Jawaar. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya falmiin ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa keessatti dabalii mindaa fi tajaajiloota bu'uuraa birootiin wal qabatan irratti kaasaa jiran akkuma ho'eetti fufetti jira. Ogeeyyiin kunniin guutummaan guututti hojii dhaabuudhaaf mootummaadhaaf
akeekkachiisa torban tokko qofa kennan. Torbeen kun torban dhumaati. Guyyaa torba booda akka dhaabanitti ilaalamaa jira. Mootummaan ammoo gaafiin kun gaafii seeraa osoo hin taane gaafii siyaasaa kan namoonni siyaasaa duuba dhaabbatanii duuban oofaa jiranii fi ergama siyaasaa of keessaa qabudha jechuudhaan humnoota nageenyaa isaatti fayyadamee ogeessota hedduu yeroo hidhuu fi dararu akkasumas akeekkachiisu sadarkaa guddina isaaniitirraa gad hir'isuu dabalatee adabbiiwwan adda addaa yeroo irratti raawwachaa jirutu mul'achaa jira. Haa ta'u malee ogeeyyiin fayyaadhaa guutuu biyyattii keessatti naannolee biyyattiin qabdu magaalotaa fi iddoowwan hedduutti bifa wal fakkaataa ta'een bifa gurmaa'inaa fi hooggansa gaarii qabu akkasumas naamusa gaarii qabuun illee gaggeeffamaa jira. Dhumni isaa maal akka ta'u kan waliinuu laalu ta'a. Egaa nus kan ammaaf qabanne kana fakkaataa fayyaa ta'a.